Akkam jirtu har'a viidiyoo ilaaltanii itti gammaddan itti bohaartan tokko isiniif qabadhee dhiyaadheetan jira. Akkuma kanaan dura YouTube chaanalii koo Oromiyaa 21 irratti karaa koomentiitiif karaa keessaatiin akkamitti appilikeeshinii chaanalii mataa keenyaatiif hojjechuu dandeenya naan jechaa turtan gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan anis websaayitiiwwan garaagaraa irraa fi viidiyoowwan garaagaraa walitti qabee viidiyoo tokko kan gaaffii keessaniif deebii ta'u hojjedhee jira. Viidiyoochis maalidha yoo jettanii akkaataatti appilikeeshinii Android bilbila irratti hojjetu akkamittiin uumuu dandeenya YouTube chaanalii keenyaa fi jettanii na gaafataa turtanii anis gaaffii keessaniif kan deebii ta'u qabadhee dhiyaadheen jira. Appilikeeshiniin kun maali? Appilikeeshiniin kun maalirratti xiyyeeffata? Appilikeeshinii kana immoo eessaa arganna yookiis immoo appilikeeshinii kana akkamitti fayyadamna isa jedhu har'a tiitoriyaalii har'aa keessatti kan walii wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Isa dura garuu YouTube chaanalii kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuu hin dagatinaa, like share akkasumas immoo YouTube kanaaf jajjabeessaa subscribe godhaatii viidiyoo kana immoo share godhaa hiriyoottan keessan qaqqabsiisaa. Sababiin isaa YouTube koo kanaan duraa keessatti Oromiyaa 21 kan jedhuuni tiitoraaliiwwan garaagaraa kennaan ture. Amma garuu isa dhiisee raawwadheetan YouTube chaanalii haaraa kana Bonex HD kan jedhu local logoon isaa kana ta'ee banadheetan jira jechuudha. YouTube chaanalii kana subscribe godhaa. YouTube chaanalii kana jajjabeessaa. Warroonni maatii mana kanaa taatan baay'een isin jaalladha. Warroonni immoo maatii mana kanaa hin taane immoo maatii mana kanaa ta'an isiniin jedha. Viidiyoo chikunootti daawwadhaa. Egaa gara appilikeeshinii kanaatti dhufne raawwanne. Appilikeeshinii kun seetingii baay'eedha kan of keessaa qabu. Isa booddee bakka app name jedhu irratti maqaa chaanalii keenyaa barreeffanna jechuudha. Anama fakkeenyaaf Bonex HD jedhee barreeffadha. Urlii irratti immoo barreessi gaafa nuun jedhu maal goona YouTube irra dhannee raawwanneetu YouTube keessa dhannee raawwanne bakka iddoo seetingii bakka U jedhutti buune raawwanne maal goona bakka chaanalii keenya irratti buune raawwanneetu annee raawwanne urlii YouTube chaanalii keenyaa koppii goonaa jechuudha. Koppii eega godhannee booddee achiis deebinee raawwanneetu lafa inni nu gaafatu seetingii baay'ee qaba. Seetingii sana keessattitu guunna jechuudha. Annee raawwannee koppii goonaa kun akkuma argaa jirtan bakka koppii kana naaf fidee jira jechuudha. So isa booddee description channel urlii isa booddee dhannee raannee koppii dhatu goonaa jechuudha. Koppii goonee deebinee dhannee raannee bakka inni nu gaafatutti guunna jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana filannoowwan kana keessaa immoo what is your role for this website jedha. Owner developer jedha. Owner godhannaa isa booddee lafa icon applicationii lafa jedhutti immoo logo YouTube chaanalii keenya fayyadamne raawwanneetu guunna jechuudha. So isa booddee hojjenne booddee applicationii kana go to next step jedha. Bakka step itti aanutti darbeera jechuudha. Asirratti logo keenya kuno nu sirreessaa jira. Daqiiqaa muraasa booddee daqiiqaa 50 minutes jedha. Step 1 prepare data ready in under 5 minutes jedha. So hojjeteera jechuudha. Amma maal gochuun nu hafee download gochuu qofaan nu hafee jechuudha. Download application download annee goonaa jechuudha. Download goonaa jechuudha. Download goonaa jechuudha. Download goona jechuudha. Appilikeeshinii kana dirqama maaliif raawwateera jechuudha. Hunduma isaa raawwateera. Amma download goone raawwanne Google Play yookiis immoo Play Store Chrome irraa download goone raawwanneetu buufannee install goone itti fayyadamna jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan iddoo kanarratti gaafa nuyi mallattoo download tunnu app collection dot in slash jedhee raawwatee nuuf fidee jira. Download nu gochuu jalqabaa jechuudha. Bakka 1871 Bonex HD dot application jedha. Kunoo download gochuu jalqabeera jechuudha. Appilikeeshinii kana turtii daqiiqaa 2 yookiis daqiiqaa 3 turuu danda'a gara faayilaatti geessaa jechuudha. So faayila keessatti geessee booddee appilikeeshinii kana dhannee raawwannee install godhannaa jechuudha. Install gaafa godhannu maalloo fida install godhannaa jechuudha. Bakka dan jedheera. Iskiriinii moobaayil bilbila keenyaarra annee ilaallaa jechuudha. Biyyaa ta'eera jechuudha. Kunoo appilikeeshinii kana bannee raawwannee gara jechuudha. Gara YouTube chaanalii keenyaatti nu geessaa jechuudha gaafa bannu. So amma kunoo fideeraa jechuudha. Hojjeteera Bonex HD fideeraa jechuudha. Barbaadaa jira fideeraa jechuudha. Isa booddee gara chaanalii keenyaatti nu geessaa jechuudha. Gara YouTube chaanalii keenyaatti nu geessaa jechuudha. Inni iyyuu kunoo gara YouTube chaanalii keenyaatti nu geesseetiin jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee salphaadha. Baay'ee hojjechuudhaaf kan nama mijatudha. Kunoo
iddoo chaanalii YouTube keenyaatti nu fideetiin jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun run ta'eera jechuudha. Run ta'eera jechuudha. Appilikeeshinii kana egaa eessaa argannaa? Gama Play Store bilbila keenyarraa deemnee raawwannee iddoo searchitti Play Store bilbila keenyarraa deemnee raawwannee iddoo searchitti Web2 app jennee barreessinaa jechuudha. Web2 app jennee barreessinaa. Isa booddee appilikeeshinii kana sarchi goonaa jechuudha. Sarchi yoo goone appilikeeshinii baay'ee nuuf fiduu danda'a. Appilikeeshinii 2-3 ol nuuf fiduu danda'a. Appilikeeshiniin bilisaan aappii create gochuuf nu gargaaru garuu aappii tokkitti isa lammaffaarra jirudha jechuudha. Web2 app, Web2 app convert itti fayyadamaan isiniin jedha. Viidiyoon guyyaa har'aatiif qabadhee dhiyaadhe kana gammaatti daawwattan ture. Viidiyoo biraa nama walitti deebinutti gama kiyyaan nagayaatti.